yeroo nageenyi boora'ee ilmi namaa agama akka dararamaa ture uummanni dubartoonni daa'imman miidhaan guddaan keessattuu gara kaabaa kanaatiin miidhaan guddaan gahaa ture miidhaa salphaa miti. Kuni gara nagaatti yoo deebi'u misoomni akka itti fufu akkasumas uummanni miidhama keessa turee fi miidhaa guddaa keessa tures gargaarsa fi waan barbaachisu deeggaramuu akka qaban haala mijaa'aa uumee jira. Kanarraa kan darbe biyyattii kana keessatti illee misooma fiduudhaaf jijjiirama biyya kana itti fufsiisuudhaaf wanni nagaa haga'u hin jiru. Nageenyi kun akka itti fufu qaamota adda addaarraa wanni eeggamutu jira. Tokkoffaa akka mootummaan nagaa kana akka amma jalqabe kana itti fufsiisee nageenyi kun akka bu'u kana caalaa akka nageenyi mirkanaa'u hojii gahee isaa waan ta'eef gahee guddaa taphachuu qaba. Tokkoon keenya nageenyaaf utubaa ta'anii hojjennee nageenya kana itti fufsiisuudhaaf gahee qabna waan ta'eef gahee keenya bahuudhaaf uummannis gahee irraa eeggamu bahuudhaaf hundi keenya hojjechuu qabna waan jedhu qaba. Nageenya fi lubbuu kee garaagarummaa qabdu. Bu'aan tokkoffaan nageenyi qabu misooma irratti biyyattiin jijjiirama keessa jirti. Misooma kan akka itti fuftee sadarkaa guddinaa isii fooyyessitu nageenyi bu'aa kana qaba. Barnoota irratti bu'aa qaba. Barnoota keessatti barnoonni namni baratu hundu tasgabbiidhaan barata waan baratu san galmaan ga'uu danda'a. Daldalaa keessatti tasgabbiin gabaa ni uumama, tasgabbiin jireenyaa ni uumama. Qaaleensi amma ol ka'e kun yoo nageenyi kun bifa kana itti fufe taate wanti hunduu tasgabbaa adeema jechaadha. Aadaa abbaan gadaa haati siinqee namni kamiyyuu yoo nagaa labse nageenyi yoo lafa qabate uummanni nagaa ofii eeguudhaaf tokko isaaniitiif andursa nageenyi naaf ka jedhu hubatee nageenya isaa mootummaa duukaa nageenya ofii eegee akka mootummaan kun jijjiirama amma fide kan daran itti dabalu nageenyi hawaasni ijaarame naannoo isaa sirriitti eegee naannoo isaatitti waan shakku yoo arge qaama nageenyatti dafee ofirraa dabarsee nageenya ofii eeguun dirqama nama hundaati jechaadha. Nageenyi akka biyyaatitti amma karaa dippiloomaasiitiin amma uumamaa jiru kun faayidaa guddaas qaba. Qabuu miti diinagdee biyya keenyatiif olaantummaadhaan kan mul'achaa jirus boruufillee galtee guddaa kan ta'udha jechuudha. Fakkeenyaaf nageenyi waaraan jiraachuun namni akka bayetti urufatti nafu namni waan hojjetate waan dalagate hundumaaniyyuu ittiin galma ga'uu danda'a. Yoo wanti kun hin taane taanaan faayidaan gahu homaa gochuu hin danda'u. Jiraachuun kee shakkii keessa galtaa jechuudha. Yeroo darbe maal keessa akka turre keessa hin beekna. Garuu amma immoo yeroo dippiloomaasiidhaan dhufe kana keessatti biyyoonni keenya keessatti amma wanti jedhamu uummanni keenya tasgabbaa'uu irraa eegalee qaala'insi humtuuyyuu ilaala kan duraatii fi amma jiru garaagarummaa qaba jechuudha. Tasgabbiitu jira. Kanaaf amma wanti amma godhamaa jiru kun investimentii biyya keenyatiifis guddina biyya keenyatiifis wantootuma kamiifiyyuu nageenyi dippiloomaasiidhaan deemamaa jiru kun gaariidha jedhee yaada.